wajinyaatanii yeroo baay'ee gartee wajin dabarsanii dhugumatti uleen kun isaaf ni mala. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota yaa subira hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira gaatu. Arraan tana adaamaan deema ammaan tana adaamaa deemuuf hin deema. Akkuma beektan mubeenis dhawamee jira. Kana wal qabatee isaa fi ayyuu hangaan danda'utti walitti araarsuudhaaf hin deema jira. Ayyuudhaaf illee bilbileef hin jira. Dhufaan jira jeetti men jira. Na eegaa jirti. Mubeellee akkasuma na eegaa jira. Hanga dhumatti najuun turaadha. Viidiyoo laayik share godhaa namoonni gartee yaa subira subscribe gootanii maatiin ta'in subscribe godhaatii maayitaadha. Inshallah rabbiin gartee nagaa buusu hanga dhumatti najuun tura. Dubbiin kan kee sadarkaa hamaa ragee jira. Mubeen toomee jiruun qabu mana yaalaa jira. Maaliif obboleessa kee maaliif himte? Mucaa kana gartee wajin nyaatanii yeroo baay'ee gartee wajin dabarsanii dhugumatti uleen kun isaaf ni mala. Yaa sumaal seetela. Wanta ati siif hin galleetu jira beekte. Akkuma jettitti anaa fi wabiin ganda tokko waliin guddanne maatiin keenya wal beekaa waan baay'ee waliin dabarsineen jirra. Nan beeka garuu achi akkuma beektutti manatti na waamee waan siyaasomsisuun qabanaan jee dhimmi nu gudduu jiru saayidooti maaliif wanna akkanaa himte kan jedhudha. Ani immoo waan badaa yaadeeti miti beekte ani saayidooti kan hime wanti akkanaa ni uumama jedheeti miti. Anaaf saayidoon akkuma beektutti bultii godhachuuf deemaarra. Bultii godhachuuf hoo deemne immoo wanta jiru beekuu qaba. Waa'ee jiru koo dudduuba koo beekuu qaba jedheen yaada akka kootitti. Ani mana kootiin isa san sirreessu kooti edaa isa san nan sirreessa waan jedhu asin immoo waan biraa badee jira. Eshi haa ta'uti wabiin akka na tumeen beekta. Situma jira. Baay'ee na tumee jira. Amma harki kiyyee kun baqa hin hojjetu jechuun danda'amu. Sukkummameen fayyi. Achi obboleewwan ani deemee viidiyoodhaaf sodaachiseen ture. Yeroo na rukuteessan miira keessa ta'ee in argita obboleewwan koo hin jiru. Akkanatti na rukuttee naftu jedhee sodaachiseen ture. Garummoo mana galee obboleewwan kootitti miti harmee kootitti akkas jedhee ni himne. Wabiin na tumee jira jedhee afaan baaseen dubbanne. Viidiyoon gadhiisee viidiyoo gadhiisu immoo maatiin koo quba qabu. Social media in laalu. Obboleewwan koo laalanii ugaan sinjaa ummata ani san tumsus. Baay'ee sinkinoot maatiin keellaa dhagaanii namni viidiyoo kana ilaaltan ani obboleewwan koo akka isa tuman hin goosisne. Deemee inni manneen viidiyoo laalanii akkamitti akkana si godha jedhanii sirriitu manatti si waamee si tuma jedhanii ka'anii akkanatti akka tuman anu quba kan qabaadhe amma dhiyoo kana erga viidiyoo tumamee san argee booda. Akkana ta'a jedhee yaadeen beeku ugaan sin jedha bakka wabii viidiyoo kana hoo ilaaltaa ta'e ani obboleewwan kootitti akkasitti maaliif ani wanta har'a waan badaa dabarsinee san osoo hin ta'in kan yaadu kanaan dura haala akkamii keessa akka jiru hin beektaa. Namni guyyaa tokkollee waliin nyaachuun waan guddaa. Ani kana hunda yaadeeti miti bakka. Nan jarjara baay'een jarjara maaliif akka ta'e hin beeku jechuun nan sirreesse jedhee yaadee garuu sirroofne asin waan biraan balleesse baay'een gadde ugaa waaqaan sinjaa baqa. Jechuun laalla ayyo dubbiin kan kee baay'ee gartee bakka hundatti jechuudha balaa fidaa jira ni beektaa mire. Egaa amma mubeen dhugaadha halkan san gartee eessidhee garuu yoo ati gartee biraazara keetti himne yoo maazarti himne yoo maatii keetti himteen jiraatin viidiyoo harku qofaan akkanatti manii. Ugaan sin jedha. Ati hin jechuudha. Bakka maatiin hin argee viidiyoo kana hin argee deemanii hin gaafatan natti fakkaate. Utuu viidiyoo ani deemee obboleessa koo wabiin na rukute hin jenne. Gaafa sanuu mana isaati osoo hin bahin inni nagatee deeme. Natumee nagatee deeme achuma taa'ee madaa koo ofirraa xaxxarageen gara manaa gale. Maal beektaa? Madaa koo ofirraa xaxxarageen galee inni immoo viidiyoo immoo gadhiisuun qabu ture. Jechuun viidiyoo bara isaa gadhiisee bara. Viidiyoo isaa gadhiisee bara. Viidiyoo nama bira waraabaa ture. Ani viidiyoo sana arkee baay'ee dhangatti mobiilii dubbisan jira dhaqee ilaalan jiran garuu ammaan tana haala wayyaa keessa jira bareedaadha dhugooti ammallee gartee haalli gartee yaadni gartee inni siif qabu yaada hamaadha miti akkana gartee wajjin taa'eessatti ani ayyuun gartee kana gooti jee tasuma gartee yaadeen beeku garuu obboleessiidha gartee baay'ee jarjara ayyuun ammoo yoo itti himtee jirti jenni ayyuun itti himee jira jaa. Lakki ugaan sin jedhaan itti himne. Bakka ana osoo obboleewwan koo iyyuu fanii gaafataman jechuun bakka ugaa kana kan beeku ana qofa bira jira beektee fi maatii koo qofa bira jira. Namni biraa hubachuu hin danda'u deemteetti himtee illee jechuu danda'u. Ugaan sin jedhaan maafan soba.
amma kanatti tuma namummaan natti hin dhaga'amu inni viidiyoo san ilaalaniiti viidiyoo kana malee natumuuf bara obboleechi kooyyuu manatti galee natumuuf situuf salphisee hanga manatti si waame situmutti maal eegdaa eshaa ta'u wanti uumame manatti galte maatiidhaan waan akkanaa hin jira jettee akkamitti maatiitti mariisistu maatiin koo fi maatiin isaa wal beekaa wanta isin gidduu jiru furuu dandeenya akkamitti dubbattu jedhanii ana reebuuf as deebi'anii malee wanti beekan hin jiru akkatuma illee namni beeku hin jiru viidiyoo san erga argan booda edaas isa bira deeman ani yoo erga viidiyoo arge booda tumamu isaa beeki malee wanta akka wanti beeku hin jiru laalayyuu innis mataa isaa caalaa si beeka atillee gartee mataa kee caalaa isa beekame waa isaa jechuudha saniif dubbiin ammaan tana gartee akka gartee hangar biran kunne akka gartee asuma dhaabbattu mogoon ammaan tana akkana tubbatee jiru ayyuudhaa gartee natti ergeedha obboleessiidha amma inni akkana tubbatee jira kanaaf animma ati yoo gartee hayyamtu taate waa wayii binna jechuudha wajjin mubii bira deemnee ani waan kana gartee quban qabu tasuma gartee quban qabu dhugatti gartee kakatteef jechuudha ani bakka yeroo sanatti gartee aareen jira loleen jira bakka dhiisan jira quban qabu viidiyoo harkanatti gartee dhufu malee ani tilimne jettee dhiifama gaafatachuu wayyu ara nan gaafadhaan jechuun ani baay'een gaddi dhugaan si jaa maaliif man ta'a jedhee yaadu mataan isaa dhaabamee jira miilli isaa dhaabamee jira isallee dhaabamee jira jechuudha dhugaadha amma obboleessa kallee itti murteessuun gaarii miti maaliif haa qabaachuu namni gartee obboleettiin isaa akkasitti hoomtee callee taa'uun ni ulfaata miti egaa viidiyoo harka jira kana gartee mobiileen gartee amanuu qaba mobiileen badii qaba badii qaba maaliif harka sillaatee gartee si dha'uun isaa sirrii miti egaa obboleetti qaba namni gartee obboleetti qabu mobiileen balleessee jira dhugaadha jarjaree balleessee jira isinis immoo balleessitee ilma intalti dhalaadha ilma dhiiraa gartee akkasitti gartee fuuldura dhaabbattee loluunis itti ka'uun siidha harkatti laachuun siidha isinillee badii guddaa balleessee jirti jechuudha mobiileen immoo badii isii caalaa balleessa namni obboleetti qabu obboleetti akkasitti dhiitichaan lafarraa hin harkisu jechuudha saniif atillee badii kan kee beektee mobiileen gartee badii isaa beekee dhiifama gartee kalas maaliif dubbiin seedootu mataa dhukkubsee jirti akkasii bara miti kanaaf dubbii keetiif immoo kan mubeedha asumatti dhaabuu qabna jechuudha siif mubee gartee walitti arramnan ati immoo mubeedhaa fi obboleessan kee walitti arrasisaa jechuudha isaan booda mubee nuti gartee mana keessan fuudhee geesse wayyu wayyaa ani baay'een gaddi erga viidiyoo sana arge booda ija isaayyuu akkamitti akka ilaalu wallaahi dhugaan sin jedha jechuun inni nama itti himtee jedhee amana dammoo hin fakkaatallee saniif bakka dhugaa isaa akka baruun barbaada akkas akka hin taane dhugaa bakka yaasu yoo dandeesse utuu harrayyuu deemnee natti tola. Ni deemna amma ni deemna garuu ati immoo awwaalis hin jiru hin jarjarin jarjarees tasgabbaa ture ati immoo maaliif seeroo wajjin gartee bultii jaaruudhaaf deemaa jirtan achitti yaa'eedha asitti illee yaa'ee gartee bakka hundaa gartee gaarii miti amma deemnee mubee gaafannaa garuu ammoo awwaalis hin jiru ayyu laalammaati intala shamaraati miti dheengadda mubee akkasitti ol kaateeti kabalaan kopheen dhootee barate namni immoo intala shamaraa ilma dhiiraa akkasitti kabaltu anillee akkasii kabalte yeroo dabre bara ana garuu paraan kedha asitti naaru garuu mubee wajjin nyaatti wajjin dhugdee waan baay'ee wajjin dabarsanii akkasii kophee namatti fiiguun gaarii miti ati sirrii miti batii guddoo balleessiti akkasuma gosa miti egaa saniif harkaa namatti hin fiigin suuta jiitii tasgabbaa'ee waan jiru gartee afaanumaan haasawaan gartee furmaatti laadhu. Anis aarii keessa ta'eeti barbaada. Yaasu akkam seetee laala anis kana yaadeeti miti sirrii. Isarratti akkasitti caammaa kaasee rukutuun koo arrabsuun koo isallee miira keessa gashee bakka waan nan taane keessa gashee na rukutee garuu immoo anis immoo akkasitti akka godhu kan na godhe jecha isaati. Jiruu keessa si jalaan balleessan aan jedhe jiruu koo osoo balleessu baate kanaan durallee akkas godhe beekeeti miti mi akkas kan godhe intaa jedheeti miti akkas kan godhe mi erga ta'e immoo amma sirreessuuf deemaan jira maal jechuudha jiruu keessa jalaa balleessa jechuudha. Jechuun inni lambatii qaba garuu tollee garuu laana jiran osoo inni namatti fiiguun ni jira miti namni
akka itti hubates sirriidha. Garuu akka gartee namni biratti hubatu namni gartee odeessi gartee itti hubatu akka biraati. Intalli shamara akkamitti gartee namni dhiira akkatti dafartii waan jiru jiru. Hundaafuu kaas wanni ta'ee jira. Anamma wanti ta'ee jira laal. Ani social media irratti wanta baay'ee argaan jira beektee. Kunis badii kooti. Ani amaniin jira bar. Akkasitti dubbachuun qabu ture. Ayyo saayidoo birallee deemtee waan baay'ee darbuun deessi. Muma birallee deemtee waan baay'ee darbuun deessi. Jiruu kan koofi kan saayidoo nan sirreessa jedheen. Jiruu wabii balleessee hin jira. Okay. Wanti bakka xiqqoo deema akkam ilaalaa deemtu wanti gaaf yeroo saniif waan sirrii kan godhe natti fakkaate. Amma garuu akka balleessee hubadheen jira. Wabii baay'ee dhifama ugaa bakka gaafa akkasitti natti dubbattu natti fakkaanne bakka sobdee jiruu koo balleessuuf akkas kan jechaa jirtu natti fakkaate ture. Garuu amma irratti immoo ilaalu jiruu kee baay'een balleessee. Abshir. I'm sorry bakka. Abshir. Akkoon jiru amma wajjin deemneeti mana isaanii deemnee silaafuu mana isaanii beekamere silaafuu mana isaanii mana keetii na caalasiif beekaa wajjin deemnee gaafanne. Tole? Tole. Achumaanuu waan jiru waan keessan keechu wajiru innis waan si beeku jecha sitti mufatu. Anaa miti. Ani waan tamee kana gartee tasuma gartee quban qabuudhaan inuma gartee quban qabuudhaan kana obboleessa gartee viidiyoo harkeetii maatiin keenya gartee viidiyoo harkaneetii tarkaanfii sirriitti fudhatan malee ani gartee kana harka keessan qabu jetteeti dhugaa jiru itti himtaachuu. Tole? Uummata keenya ayyuun gammasiitiin gartee waan tamee kana gartee quban qabdu jechuudha. Inuma gartee quban qabdu garuu dhugaadha obboleessi gartee ayyuudha tiifi maatiin isaanii gartee viidiyoo mubeen gartee ayyuudhaa'u harkanii obboleessi tarkaanfii mubee irratti fudhatee jechuudha. Garuu obboleessi ayyuudha tarkaanfii kana gartee maaliif fudhataa gartee namni jettanii ani gartee akka jetti obboleessi ayyuudha gartee mubee irratti tarkaanfii fudhachuun isaa sirriidha. Maaliif atillee taate anillee ta'e obboleetti tanti gartee namni biraa wartii yoo akkasitti isaa dha'u agartee tasuma gartee callifteen ta'isu. Waan dandeessu tarkaanfii fudhataa jechuudha. Harkaanis ta'u gaafiidhaanis ta'u waan danda'amu jechuudha. Garuu obboleessa ayyuudhaa mubee akkasitti tumee waan baay'ee gartee dhiiga irraa yaasee harka jira. Mubeen baay'ee miidhamee jira. Garuu miidhaan mubeedhaa miidhaa keenya. Anillee gartee bakka isaa yeroo bu'u baay'een gartee rifadhee garuu wanni kun tasa ta'ee jira. Wanni kun gartee tasa ta'ee jira. Wanni gartee lolli gartee shamararraa ka'ee bakka itti dhaabbatu qabu. Kana booda rabbiin gartee nagaa buusu mubee amma haala gaarii keessa jira wayyaa jira. Amma deemnee ayyuudha wajjin araara buusnaa jechuudha. Mubeedhaa fi ayyuu wal garsiisee mubee ayyuulleen gartee dhugaa jiru itti himti dhiifama gaafatti mubeenis waan jiru gartee dhiifama gaafatanii isaanuu walitti tokko nuti gartee waluma garsiifna isaanuu gartee dhiifama gaafatu kan kanarraa hafe achi booda immoo maatii ayyuutii fi maatii mubeedhaa immoo isaantu walitti arrafataa jechuudha. Akkasii hanga dhumatti hin turaadha. Jaalatama ulfaadhaa viidiyoo laayik share godhaa. Namoonni gartee YouTube channel subscribe gootee maal ta'een subscribe godhee maal ta'adha. Maybe gartee viidiyoo gartee araaraa jechuudha. Viidiyoo araaraa ayyuudhaa fi mubee walitti ararsinu channel mubee irratti gaddisa. Maaliif hordoftoonni gartee mubeedhaa achiin harkanii achirraan deemtee daawwatan jechuudha. Jaalatama ulfaadhaa baay'ee sin jaalala baay'ee sin kabanya ayyuu waan qabdu jechuudha. Waan jiru yaasin dubbateera. Jiru wabii nan balleessa jedhee yaanne garuu waan ta'e ta'eera. Amma booda irraan deebi'uu jedheen yaada. Ifama wabii maatiin uummanni ifama sin gaafadha. Kanuma. Ish galatoon fadhaa. Assalaamu alaikum.